dhugaa rabbiin isin jedha namatti waa bu'een waa godheen otoo ta'e bar ችግር የለም ጌታ naman dhalachuu sheellee hin beekne fooloo kan walirraa hin qabne kan anaan nan beekne cirraash daqiiqaa tokkoof na taasooftee hin beekne at least solan miseejiidhaan haasofneerra kanaan dura. Namumaan hin beekne kaate kara deemtu dhannetti. Ishi anaan naa jettu jedhee dhiise dhugaa rabbii. Ani ishi anaan ችግር የለውም. Ani nama dhuunfaa nama tokko ችግር የለም. እሺ ና አረብሲቱ ችግር የለም በቃ ነን ጃለቱ ችግር የለም jedhee dhiisee tuffadhe laayikii fi isaa ta'uu nama akka ishee arguu fedhen. Har'a gaafa namni natti ergu kan bira waa'ee maatii qofaa dubbatti bara. እና nama akkasii isin hin ilaalina teessan hin ilaalina dhugaa rabbii viidiyoo isaanii sheeriin godhina nama akkas nama arrabsaa oolu dhugaa blook ofirraa godha dhugaa nama nagaa hin taane blook ofirraa godha nagaa keessan maa dhabdu namuu nagaa qaba miti namuu nagaa qaba miti namni maaliif nagaa isaa dhaba qoy nama nagaa hin qabne nama arrabsu maa teessan ilaaltu qoy dhugaa rabbiin isin jedhaan bara amma fakkeenyaaf ana nagaa hin qaba miti nama arrabsu gaafan argu saba kamirraa yoo haa ta'u eenyu yoo haa ta'u akkas godheen darbaa baqa. Ani yoo awwaalanii taa'aa dhoko. Bara kana kan namaa dhiisiti. Namni goon sheessare. Rafee ala kunnoo isa dhaam kan sheessare irratti agarsiiste. Sabtu rafee jira. Gaaman ga'an waan akka Nagame jira sagaleen kee. Maal gosti argamu? Daastaa godhame explanation YouTube kiyya subscribe godhaashi isarrattan isinii gadhiisa silaa ta'e birriin itti dalagadha. Akka godhi bakka. Bibilaa dhojirratti. Dhugumaan daano. Kanumaan laan kan mooltaayizii kanumaan ta'uu baanna yoonii na taansa. Taatu gochaa. Caafii ishee bitti agarsiisti soffisaa. Caafii ishee itti laattaa caafii ishee itti mukeechaa garrisanicha dhaqan. Daganaa immoo ajandaa biraatti taa'eetta. Innaa waras jirtanutti keessanuu jala galaatii oduu boruu akkasiin nama mallanne yoo barbaadda subscribe godha. Lafa. Come on guys. Yooni lubbuu ainiin jaalladhee haadha koo gaaffii dhiyeessuu dhaqe. Fiiqi amma dhaqiitti kun ola meseenjeriidhaan ainee baay'ee maqaan feesbuuk ishee. Tureen jarjariin tasgabbaa'ee. Daas dabli aina ol jedhi. Aina ol jedhi. Ateessa ol ta'e maafii Gaasisee kudhanii. nama dafis biraa rafee sooree. Gaas maamnulla inante. Maajii ture kun akkas. Keessummaa dammasaa tantalaa. Sorry. Shaan gadi qabee haasawwan beeku. Ingidaa jiraasin jettee bara. Gaasisee kudhanii dhumte. Aina fi gajjadi ishee gajjadi dhume. Maadha? Waan hin jedhe dhageessettaa ishee. Sabiskiraayibii haasachuudha sibsibii kaafaa jiru. Qonni aannan qoy namni sooratti adabu barbaadu jiru kottaan biraffus godhaan adamna. Irraa kaasna. Ani keessa itti baafamta. Sooratti simbee kan duru kan pushnaa godhani. Gadi galabbate yoo gadi galabbate. Galabbate shaawarii galanna shaawarii si gasha. Warri baasiin jedha. Jiru warri jettanii koo hunduu jiru dhugaadha garuu dhimma irraa kan. Maarree inni bitaan taanaaf kuush godhi kana damnaani. Inni bitaan inni kuush godhi. Ayne dhageessattan sooritti irraa sabeetti tokko sana. Miuta argaa taalloo sun ashkaba jasmin taasisa mi'al sama.
har'aa kana ilaalchisa ishee hinqiccuun ማለት ነው kanaafuu dhaqaatii subscribe godhaa hundi keessan dafa. Subscribe meeqa qabdaa? Dhibba lama guunnee waan hin beekan. Yoomban Kophaatti baatee anchi. Hin baane ganaadha. Beekatumaaf lama gochuu barbaanne. yaa fayyada. Anuma kuma kudhan guuteera. Biyuma Maal gootee hoo? Subscribe malee. Ani kuma 25. Aannan inni gochuu hafte. Wonderful. Are you ready? Are you fine, brother? That's a lot. What? innoo magila caalaatti malee miidiyaa ishee irratti. Siree tokko sirbi tokko hin jiru. Maaloo maal? Egaa bannaanii. Anamma gaafin isinirraa qaba akka hiriyoota. Wandishaa bisaanaa warraa. Tokkotu Oromoo ምናምን ሄደን ነው ረብሳ ረገጣ ኮላላ ጋባ ቤታ tasgabbaa'ee እንደዚህ ብለሰን ኧረ አይነፋም ከወን Ayine qoya dubbattu. ሶሪ ሚራ ከሰንገሌ Yesuus Kiristoos. kanumaas jala jiru kana iftuu gaarii tokkoffaa yoonii raastarraa qaba. Okay. Yoo uummanni yoo tokko kottara galchee dhukkeen irraa kaasu kan maqaadhaa hiriyaadha jettee gadi baateetu dubbatti. Narra gortee lakkiin talli kun akkana jennee akkana jettee narraa dubbachuu dhabuu keetii I'm so sorry. Qonna narra dubbachaa oole yoo. Qoy fixadhe qoy simbali. Ayinee oduu argitu akka nama hin argine dirqe. Man, who are you? Akkasii Xirraa shingiliffaan are you? Ini mana biigootti jechuudha miira keessa galeen isheen tokko mul'uchi gootee maqaa isheen isin arrabsitu siif abbiigoo gaafan darbadhu kottu qoy dhugaa sooretti gaafan darbadhu jechuudha abbiigoo dhaqee gastiin irraa kaafate galabbaxami jedhin akka itti nagume faaraan kun saboodii dan ergadhe gastii nagashuu dhidi tunak jara taa'uu zimmadheen bee bakka Leenca bu'ee guys. ani iyyuu qoy nan kaafadha mana yaadachiistani abbiigoo mataadhaan dhaabbattee mana kooti mootu garasiiseen yaari lamma hunda keessanuu hageera. Tana duwwaan dubbadhee baaqaa dhugaa nama jee kan jira gaggaragalaa jirti intalattiin. Irraa baddaan ilaalaan ture waan hunduma isaa geetaa. Xiqqoo sooretti eenyuti? An jettan sun yoon irra deebi bannaati. kaasaa Sooritti ishee. Lakki sooretti maqaa abbaa. Kaasauni. Kaasaa sooretti kaasaa. Xiqqoo na gammachiise malee. Waan agarsiisee jira. Isinitti buuneera dhugaa keessattuu yoonii oh my goodness. Waanuma hin eegne goote bakka. Dhugaadhuma jirtu barbaade dhugaadhuma jirtu kan isin babbaasaa turtanii. Boru waan taate isinii kabaju. Keekii minaamin isinii boru. inuma nyaanna isaaniif muri Nyaatas. Tanaqqasa kunuu bakka kanatti tanaqqasa yoonii kanatti yoo Achi keessitee bakka. Moon achi gasii wayyu. Sin ilaallatu. Gaara isa kanarratti gadi barreessa. Akin jennaan xaxeeqa. Maaliif beektaa tiishartii yeroo uffattu hunduma isaa mul'ata dha. Numa mul'ata bakka. naa garuu uummata koomintiin asii Hiikaa wanti hiikaa maaf raanfatteeti. Hiikaa nee'uudha. Uwwisiika. Sooretti mana abii godhaqee maal akkan jedhe beektaa? Odeessu beektaa viidiyoo qabdu sin gashinaa dha kun qabaan qaba jedheen barreessa arguu dinnaani. Yoonitti meeshinii godheeni isaan maa bollaggaa arrabsannuu sin arrabsinan jedha beektaa uummati kan koomurate waadee barreessata eeyyee ilaa kolfame nandu'eeni. ilaala dubbiin maaf akka akkas guddatte beektu ana namni koo shawaadhaan nan beekuun gaa'is dhugaa waaqaa lafaa janis baana oolufu wallagga na godhanii man dhugaa waaqaa. Atin tala kaasaati ganaa qorannaa kan kee. Deem saareenaan immoo maal jiran beektaa sitti nima.
Abbaa mana miira keessa galee hiriyoota lama miira keessa galee abbaan mana utsee lamaan miira keessa galan hiriyoota utsee lamaan miira keessa galan. Taarikiidha malee kun taarikiidha. Wayyoo soolanii maa koomenti. Garuu intala sanaaf ajjin lola maalii qabdu isin? Lakkati Oromoodhaas hin beekaa. Kan Oromoo kun hunduu achumatti. Ani Oromoo miti. Warreeta Oromoodhaas hin beeka jettan nan beektan namni tokko nan beekan. Ani si jammar Itoophiyaa wiyyuu miti jedhi jennaan. Fi intalatti wajjin safara tokko laasi. Ishee kami? Ishee Ishee waliin sila si beektu. Ara ani hin beeku. Beekti isheen garuu. Ani hin beeku. Halkan kun naan bari'een ani hin beeku. Intala biyyoota kaasaa ta'uu kee beekti. Ani abiyyoot kaasan kun kaminni garuu. Garuu shawaa ta'uu kee boru jedhu ishee viidiyoo. Ani nama tokko viidiyoo hojjedhu bannaati. Shawaanan dubbadhu. No, dhaggeeffadhu. Viidiyoo hojjetaanani TikTok irratti viidiyoo hojjetu, YouTube irratti viidiyoo hojjetu. Isa akka ani ilaalamma garamii manii mee gochuu akkan barbaadu duwwaadha kan inni yaadu. Makiinaa bituu barbaadde. Malana bakka. Itiin ijoo kan diinsa illa. Makiinaan bitiin baay'ee siin kennashi. Ani viidiyoo nan hojjedha sirriitti garuu TikTok irratti gadi isin hin gadhiisu. Waan xiqqashuu ishee isin hin gadhiisaa qabaattanii ilaaltan. Garuu si jaallanna chaaruun na jala akka jiranitti hundi isaanii. Oh my God. Oromoo galabbattuu maalan godha. Ana nan jaalatin aadara waaqa. Dhugaa irratti nan jaalatu nan barbaadu. Welcome to Habibi. Baga nagaan dhufte gara katamaa jibbamuutti. Yoon hojjeta kutaare bakka yoon itti beekaa hayya gooftaa koo. Yoon inni ribaatti beetti kotta. Akka sallabamteetti deebitaa guyyaa lama qalbii jirattee uummata kana fataa goota. Amma sirba tokkoon hojjedha sirba wallaggaa kun sirba wayiitu jira dhugaa irratti. Aanchi nu arrabsiisuu fi keessa farda qolatanii yaaban barbaadaaru. Maal gaadhu? Rabbiif sirba wallaggaa kan Ii dhugaa waaqayyo dhiisin arrabsiistan. silaa horrootti gallaa. Qoy sii banuu dhageen sii banaa. Dhageen sii banaa. Abeen soolan egaa soolan fuudhadhii mati gaafa. Ituma deeyyuu isin gaafa shewwaa gogogotu dhawaa balleessitu bira deemaatii qubna garaan gaafadha. Amma wal arrabsoo amma ko bakka faashinii callistanii nama tokko walii gad oofamtu malee ko dhugaa wanta sanaan beektan rakkoon isaa kana daba. Wanta sun maalidha? Akkuma sila sitti dubbadhee bakka cheekii godhaa ishee bira immoo dhaqaatii seeraan haasofsiisaa galaa.